Nagasini fata wediga. Nagasini fudatu. Baay'ee sin jaalladha. Baay'ee sin jaalladha. Isinillee na jaallattu beekaa. Isin lama jaallattu beekaa. Hin beektaa? Hin kadhattaa dandeesse? Usaaya haleluuya grammi fulfini grammi yusibachu yusifachu rabrani. Jadi kakak. Usaaya haleluuya grammi fulfini grammi yusibachu yusifachu rabrani. Amen. Amen. Yes. Eebbifamaayi. Yes. Eebbifama. Eebbifamaayi. Eebbifama. Torbee gaarii. Torbee gaarii. Gooftaan isin haa eebbisuu eebbifamaa ijoollee hundumtuu eebbifamaa warra babaanuuf laattanii Asteer eebbifamii lubaa gooftaan isin haa eebbisu eebbifamaa. Kunoo akkasidha ijoolleen olumaan makuu. Haleluuyaa ko Iyyoobiin immoo xinnoo garaan na dhukkubadee hin ciisa hin didee kadhadheeralleedha kottodee manuma jiraa xinnoo garaan na dhukkubadee ammuma ka'ee egaa Waaqayyo immoo isa fayyisaa kanaaf inni hin dhumne isaan kun immoo kunoo dubbatanii romma danda'anii gooftaan hunduma keessa naa eebbisu eebbifamaa. Ammas yoo danda'e immoo kottu nagaa mallee gaafadhu jedhee nan kadhaa ammas isinitti fufa yoo ishee yaa dhufu teellama boodarra sinaa dubbisu yookiin ayyo nu duukaa jiraa gooftaan hunduma keessa naa eebbisu ameen lubaa eebbifamaa kunooti maayikiin haleluuyaa koo gooftaan yeroo eebbaaf yeroo gaarii nuuf haa godhu ameen yaagee koo ameen Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaadha kunooti maayikiin haleluuyaa koo. Tole ijoollee Waaqayyoo gooftaan guddaa godhee isiniin haa eebbisu dhugaa baay'ee namatti toltu eebbifamoodha isinii Waaqayyoo kana caalaa isiniin haa eebbisu eebbifamaa guddadhaa baay'ee isinii jaallannaa Iyyoobeetu fudhadhaa miti Iyyoobee jettaa miti isaaf immoo kadhannaa Waaqayyo hunduma keessa naa eebbisu eeyyeessaaf kadhannaa Waaqayyo isa fayyisaa Oromiffaa moo afaan Oromoo sirriitti dubbattu galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u Waaqayyos naa eebbisu baay'ee goonee isin jaallannaa ammas itti fufnee Waaqayyoon waaqeffannaa yeroo qophooftanii lama natti agarsiisaa ijoollee maayikii isinii fallaadhaa isa booddee walii wajjin taanee Waaqayyoon waaqeffannaa eenyutu qophaa'ee jira hundaatuun faa viidiyoon keessan banamaadha yoo dandeessan cufaa harka keessanis agarsiisaa lama agarsiisaa maayikii isinii fallaadhaa lallistuun faa jiru miti lallistuun faa baani lallistuun faa abdiin kee ijoolleen yoo jiraatan isinis kottaa gara maayikii Daani'eel Saaraa Oromtichaa fi Oromtitti Pheni'eel naaf jira yaa hundumti keessanii lama natti agarsiisaa warri ijoolleen mana jiranii maayikii isinii fallaadhaa walii wajjin taanee Waaqayyoon waaqeffannaa Waaqayyos naa eebbisu eebbifamaa Man
nagaan isiniif haa baay'atu akkam jirtu. Kun kallattiidhaan kan isiniif darbu qophii ijoollee mana marsaa Paaltook sagantaa afaan Oromoo waldaa wangeelaa Oromootiin ka darbu afaan Oromoo irratti kan hojjetu walitti hidhee daa'imman Oromoo barumsa amantii kan barsiisu keessammoo afaan isaaniitiin ijoolleen amantiin isaanii maal akka ta'e wantoonni qulqulluun ittiin gara waaqayyootti dhiyaachuu danda'an maal akka ta'anii fi biyya lafaa kana keessallee hamma jiraatanitti daandii qajeelaarraa daa'imman akka guddataniif kan isaan gargaaru ergaa barbaachisaa mana kana keessatti torban sanbataa duraa sa'atii 12 calqabee hanga sa'atii 2 waaree boodaatti kan isiniif darbu sagantaa Paaltook waldaa amantii Oromoorraati. Kanaaf hundumti keessan kallattii garaagaraatiin mana kana keessatti dhiyaatanii ijoollee Oromoo afaan isaaniif aadaa isaanii beekaa akka isaan guddatan amantii isaaniis afaan isaanii akka isaan baratan gochuudhaa fi warroota kaaniifis barumsa guddaa ogummaa guddaa ta'a jedhee waan amaneefan kallattiidhaan qilleensarra oolchuudhaaf yaala. Egaa warri mana amantii kana keessatti tajaajiltan sagaleen keenya marsaa irratti ba'uu hin qabu yookaan immoo namoota biraatti dhaggeeffatamuu hin qabu yoo jettan karaa dhuunfaatiin akkasin na quunnamtanii anis kanarraa of qusadhuuf na gargaara natti barreessaa. Hangasitti garuu an marsaa irratti waanan dhagaheefan qilleensarra dabarsee oolchuu barbaada. Isa kanaaf ayyama keessan gamanumaan isinan gaafadhaa. Galatooma. waaqeffannaa saboodee gara keessan deebi'aa waaqayyoon na eebbisu kuttu nagaa gaafadha akkam jirtu sagalee kee olkaasitti akkas dhagahan akkam jirtu akkam ooltu fayyaadha Nagaadha akkam barumsa akkamii oolmaan akkamii no kan kenna gaariidha nagaa kooti yaani baga nagaa taate hay ameen jedhe nagaa gaafachuudha nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu akkam jirtu nagaa keessanii fayyaadha an baay'ee nagaa kooti isin akkamii barumsa akkamii oolmaan keessan akkamii kan keenya baay'ee gaariidha hadammoo naaf mutaan faarfannaa isiniif Fadha wajjin amman gubaa angaraadina koo amman gubaa angaraadina koo nan bubeessaa garaamisaanu koo amman gubaa angaraadina koo derebeera nan bubeessaa garaamisaanu koo derebeera amman gubaa angaraadina koo nan bubeessaa garaamisaanu koo amman gubaa angaraadina koo derebeera nan bubeessaa garaamisaanu koo derebeera amman gubaa angaraadina koo nan bubeessaa garaamisaanu koo amman gubaa angaraadina koo derebeera nan bubeessaa garaamisaanu koo derebeera kootu eeguu beekuu sarachuu koo waaqayyoon na eegee diiramtaan na naannoo diinni kootu eeguu beekuu koo derebeera waaqayyoon na gonfee dibataan na naannoo derebeera amman gubaa angaraadina koo nan bubeessaa garaamisaanu koo amman gubaa angaraadina koo derebeera nan bubeessaa garaamisaanu
galata galatu magalata galata galata galatu magalata galata mashkudi dilako hiranavle mellako onam chari wagako mashkudi dilako hiranavle mellako onam chari wagako galata galatu magalata galata galata galatu magalata galata mashkudi dilako hiranavle mellako onam chari wagako mashkudi dilako hiranavle mellako onam chari wagako mashkudi dilako hiranavle mellako onam chari wagako galata galatu magalata galata galata galatu magalata galata mashkudi dilako hiranavle mellako onam chari wagako mashkudi dilako hiranavle mellako onam chari wagako mashkudi dilako hiranavle onam chari wagako mashkudi dilako hiranavle mellako 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 onam chari wagako amen Motumanke, 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 vangelike, ave venetu, maganke Cristo, adi venetu, oriane amuletu. Motumanke, 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 vangelike, ave venetu, maganke Cristo, adi venetu, oriane amuletu. Motumanke, 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 vangelike, ave venetu, maganke Cristo, adi venetu, oriane amuletu. Motumanke, 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 vangelike, ave venetu, maganke Cristo, adi venetu, oriane amuletu. Motumanke, 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 vangelike, ave venetu, maganke Cristo, adi venetu, oriane amuletu. Amen. Okay. Eenyutu kadhatama? Kadhachuu. Amma mole wajjin kadhanna. Yaa Waaqayyo gooftaa nu eddeen geggeessiteera nu laattee taamteef kalanni fulfinni bara baraan si duwwaaf haa ta'u. Yaa Waaqayyo gooftaa nu wajjin ta'i nu gargaari nu duukaa bu'i amma immoo si galateeffachaan jiraanteef kadhannaa koo immoo naaf dhaga'i. Yaa Waaqayyo gooftaa amma immoo kadhachaan jira sammuu kanaa banii waan hin kadhadhuuf sammuu kanaan barii. Yaa Waaqayyo gooftaa marmarmisaa gaafa hin deemu immoo sammuu kanaa banii. Yaa Waaqayyo gooftaa amma poppaantookii kana keessatti kadhachaan jiraanteef na eebbisi. Yaa Waaqayyo gooftaa na wajjin ta'i. Yaa Waaqayyo gooftaa paaltookii kana keessa immoo ijoolleen akka uffanii faarfatanii godhi. Akka kadhatanii akka wangeela dubbifatanii godhi. Yaa Waaqayyo gooftaa waan hundumaa akka godhani godhi. Yaa Waaqayyo gooftaa warri tokko tokko immoo si barbaadaa jiru waan ta'eef ati immoo isaaniif argami. Yaa Waaqayyo gooftaa sin galateeffadha amma immoo na wajjin ta'i. Yaa Waaqayyo gooftaa hundumtuun kiratu hundumtu hin faarfatu waan ta'eef isaanii hin eebbisi. Yaa Waaqayyo gooftaa sin galateeffadhaa na wajjin ta'i. Sammuu koo naa banii maqaa Yesuusiitiin ameen. Amen. Waaqayyo isaa eebbisu. Guutaa ammoo si wajjin kadhanna.
Amen kenna. Waaqayyo nu eebbisi. Ameen. Nu gargaari. Ameen. Akkam ture buramsan. Kadhannaadha. Nu gargaari. Nu gargaari. Ameen. Amen. Ijoollee eebbisii. Ijoollee eebbisi. Ameen. Nu gargaari. Ameen. Nu duuka ubii. Ameen. Warra tokko si barbaada. Nu eebbisi. Ameen. Isaan eebbisi. Ameen. Amen. Ameen. Ameen. Yesus gooftaadha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Waaqayyoo giftii Dibooraadhaaf guutaadhaanii haa eebbisu. Isinillee Waaqayyo guddaa godhee isiniin haa eebbisu. Warri amma dhuftan hundumti keessan sagantaa ijoollee irratti hirmaadhaa. Ijoolleen keessan akka hirmaatanii godhaa. Ammas maayikii carraa isinii fallaadhaa. Lama natti agarsiisa. Maayikii isinii fallaadhaa. Waaqayyo hunduma keessan haa eebbisu. Eebbifamaa. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Waaqayyos na eebbisu. Maayikii giftiidhaaf fallaadhaa. Isin yeroo qophooftanii lama natti agarsiisa. Waaqayyo hunduma keessan haa eebbisu. Giftii wajjin Waaqayyo faarfannaadhaan waaqeffannaa. Eebbifamaa. Nagaan Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Attam jirtu fayyaa keessanii. Attam ture torban keessan kan torban koo gaarii ture. Manna barumsaan akkam ture. Amma immoo Waaqayyoon wal wajjin waaqeffannaa har'a ga'uu keenya kan jedhu wal wajjin faarfanna. Har'a ga'uu keenya Gooftaa jaalala keeti. Yesus jaalala keeti. Si faarfannaa waa'ee tola keeti. Gati yoon fudhatu masiif dhannaa hundumtuu kan keeti. Fudduu galannaarsaa keeti. Fudduu galannaarsaa keeti. Har'a ga'uun keenya Gooftaa jaalala keeti. Yesus jaalala keeti. Si faarfannaa waa'ee tola keeti. Gati yoon fudhatu masiif dhannaa hundumtuu kan keeti. Fudduu galannaarsaa keeti. Fudduu galannaarsaa keeti.
harragaun keenya goofta jaalala keeti Yesus jaalala keeti si farfannaa waa'ee tola keeti gasiyoon fudhattu maasti fudhannaa hundumtuu kan keeti fudduu galannaabsaa keeti fudduu galannaabsaa keeti harragaun keenya goofta jaalala keeti Yesus jaalala keeti si farfannaa waa'ee tola keeti gasiyoon fudhattu maasti fudhannaa hundumtuu kan keeti fudduu galannaabsaa keeti fudduu galannaabsaa keeti harragaun keenya goofta jaalala keeti Yesus jaalala keeti si farfannaa waa'ee tola keeti gasiyoon fudhattu maasti fudhannaa hundumtuu kan keeti fudduu galannaabsaa keeti fudduu galannaabsaa keeti Ijoollummaa koo qabsee gammatti atabaa koo taatee anana guddistee ijoollummaa koo qabsee gammatti atabaa koo taatee anana guddistee kanaaf si jaalladhee haadha abbaa koorraa Gutuma barako mana kinjirada kanaaf si jaalladhe haadha abbaa koorraa gutuma barako mana kinjirada na guddis mana keessatti sinuma kolate na biraan darbini na guddis mana keessatti sinuma kolate na biraan darbini ijoollummaa koo qabsee gammatti atabaa koo taatee anana guddistee ijoollummaa koo qabsee gammatti atabaa koo taatee anana guddistee kanaaf si jaalladhee haadha abbaa koorraa gutuma barakoo mana kinjirada kanaaf si jaalladhee haadha abbaa koorraa gutuma barakoo mana kinjirada na guddis mana keessatti sinuma kolate na biraan darbini na guddis mana keessatti sinuma kolate na biraan darbini ati mucaa koo danaan jettee ofinna qabde abbaa koo jaalala hin qabne na jaalate Yesus ati mucaa koo danaan jettee ofinna qabde abbaa koo jaalala hin qabne na jaalate Yesus ijoollummaa koo qabsee gammatti atabaa koo taatee anana guddistee ijoollummaa koo qabsee gammatti atabaa koo taatee anana guddistee Waaqayyo dachaa dachaa isiniin haa eebbisu. Amen. Yesus gooftaadha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Waaqayyo giiftiidhaan guddaa godhaa eebbisu. Kana caalaa ayyaana isaa shifaa baay'isu. Isinis eebbifamaa hundumti keessan warri amma dhuftanii Ribqaan fa'aa Maaranataan fa'aa baga nagaadhaan dhuftan hundumti keessan Waaqayyo gooftaan guddaa godhee isiniin haa eebbisu. Yeroo eebbifamaan waliin qabaadhaa. Amma sagantaa ijoolleerra irraa ijoolleen keessan gara maayikii akka dhufanii afeera
warri qophooftanii lama natti agarsiisa maayikii isinii fallaadha ijoollee qophooftanii lama agarsiisa maayikii isinii fallaadha waaqayyo isin eebbisu Amen isinii eebbifamaa Tole isinii amma qophooftanii harka baafattanitti seenaa Musee dubbifannaa macaafa qulqulluu kan ijoolleerraa seenaa Musee baay'ee gabaafamee barreeffameera akka ijoolleef ta'u godhamee isa isiniifan dubbisa isin yoo barbaadanii seera ba'uu boqonnaa tokko amma 14 isa jiru guutummaa isaa mana keessatti dubbisuu dandeessu asitti garuu gabaabaadhaan barreeffameera nan dubbisa maqaa Yesuusiin Okay akkas jedha maqaa Yesuusiin nan dubbisa hundumti keessan dhaggeeffadhaa Sabni Israa'el bara dheeraa biyya Gibxi keessaa jiraate. Bara booddeetti mootii haaraan saba Israa'el rakkisu tokko ni ka'e. Mootiin kun saba Israa'el irratti hojii akka ulfaatu godhe. Warra mootichaaf hojjetan saba Israa'el uleedhaan reeban. Museen biyya Gibxi keessaa baqatee ba'ee inni gara lafa onaa dhaqee achi taa'e. Gaaf tokko gara garaa tokko dhaqee achitti sagalee tokko dhaga'e. Waaqayyo Musee jedhee isa waame. Museen ni awwaate. Waaqayyo immoo ani sin gargaaraati saba Israa'el biyya Gibxi keessaa baasi jedheen. Sabni Israa'el mi'a isaanii walitti qabatanii nyaataa fi dhugaatii fudhatanii ni ka'ani. Isaan biyya Gibxi keessaa ni ba'an. Museen isaan dura bu'ee adeeme. Isaan utuu adeemanii galaana diimaa bira ga'an. Attamitti galaana kana ceenaa karaan meerre jedhan. Mootii Gibxi akka isaan sokkan dhaga'ee loltuu isaa walitti qabatee inni loltuu isaanii kottaa dhaqnee saba Israa'el qabannee gara biyya Gibxitti deebifnaa jedhe. Loltoonni mootii Gibxi yommuu itti dhiyaatan sabni Israa'el guddaa sodaate. Yommus sabni Museetti dhiyaate situ kana nutti fide jedhe. Museen garuu gara Waaqayyootti iyyate. Yaa Waaqayyo ati nu gargaari jedhe. Yommus Waaqayyo Museetti dubbate. Harka kee galaanicharra ol fudhu jedheen. Museen akkuma Waaqayyo isa abboometti harka isaa galaanicha irratti ol fudhate. Achumaan bubbeen jabaan tokko dhufee bishaanicha oofee fageesse. Kana booddee sabni Israa'el galaanicha gidduu lafa gogaa keessaa adeemee ce'e. Mootiin Gibxii fi loltuun isaa galaanicha gidduu lafa gogaa keessaa adeemuufitti lixan. Isaan saba Israa'el qabachuu yaalan. Sabni Israa'el erga ce'e garuu bubbichi gab jedhe. Ergasii bishaanichi akka isa duratti deebi'ee yaa'uu jalqabe. Mootiin Gibxii fi loltuu isaa bishaanicha keessaa lixanii ni nyaataman.
sabni Israa'el yommus gammadee Waaqayyoon ni faarfate. Yaa Waaqayyo, ati waan nu gargaarteef galanni siif haa ta'u jedhanii faarfatanii jedha. Ameen. Iyyesuus gooftaadha. I hope hundumti keessan dhaggeeffattaniittu. Seenaan kun yeroo baay'ee waldaa keessatti Sunday school'tti maatii keessan gidduutti barattaniittu dubbifameera. Garuu sagalee Waaqayyoon yeroo hundumaa haaraadha. Sagalee Waaqayyoo yeroo dubbifannu yeroo hundumaa waan haaraa keessaa baranna. Har'a as keessaa maal barannaa isa jedhu ani san baradhe isinitti himaa. Isinis immoo yoo barbaadan isa barattanii maayii fudhattanii natti himuu dandeessu. Sabaranne jedhee kana yaadu as keessaa dinni keenya nu qabachuudhaaf yoo figeeyyuu dinni keenya nu balleessuudhaaf yoo figeeyyuu nuyi Waaqayyotti yoo amananne Waaqayyo waan hunduma caalaa akka nu moosisu Waaqayyo karaa hundumaatti akka nu gargaarudha. Seera ba'uu boqonnaa tokko amma 14 isa jirudha. Waan isaa baay'ee dheeraadha macaafa qulqulluurraa. Garuu macaafa qulqulluu kan ijoolleerraa baay'ee gabaabaa ta'e kaa'ame dubbisuu dandeessu. Kanaaf ijoollee mootiin Gibxiin saba Israa'el balleessuudhaaf saba Israa'el booddeetti hambisuudhaaf saba Israa'el akka gadi godhee jiraachisuudhaaf yaadanii garuu Waaqayyo moon ta'uu jedhe Waaqayyo moo isiniin gargaara jedhee Musee isaan keessa kaasee Museen akka isaan wajjin adeemu godhe. Museef Waaqayyo araara Waaqayyo isa wajjin dhaabate. Maaliifi baay'een keenya Waaqayyo gaafa nutti dubbatu gaafa Waaqayyoon waa godhaa gaafa jedhu amantiidhaan gochuu. Museen bishaan kanarraa harka kee kaasii bishaanichi immoo gargar saaqamaa gaafa jedhamu eenyutu amanee achuma godha. Garuu Museen amantiidhaan godhe. Wanta amantiidhaan godhe immoo in ta'a. Kanaaf har'a jireenya keenya keessatti Waaqayyoon amanachuu barachuun irra jira. Jireenya keenya keessatti wanti nutti ulfaatu tokko yoo jiraate Waaqayyoof beeksisuu, Waaqayyo wajjin haasa'uu, Waaqayyoof kan dadhabame tokkollee hin jiru. Waaqayyo karaa hundumaa nu gargaara. Waaqayyo isa ulfaataa ta'ee nu booddeetti hambisaa. Waaqayyo isa diina keenya ta'e nu booddeetti hambisaa. Waaqayyo isa nuuf hin taane nu booddeetti hambisaa. Maal barachuun nurra jira? Waaqayyo wajjin dubbachuu, Waaqayyoof himachuu, Waaqayyo nu gargaari, Waaqayyo kanaaf guutuun barbaada jennee gaafachuu. Lammaffaa immoo amantiidhaan gochuu akka isa gaafannu amantiidhaan Waaqayyoon kadhachuu. Kana yoo goone Waaqayyo waan hundumaa nuuf gochuu danda'a. Waaqayyoof kan dadhabame hin jiru. Waaqayyo hunduma keessan haa eebbisu. Waaqayyo eebbifama. Ammas itti fufnee Waaqayyoon waaqeffannaa. Mee jaarmiyaan faayoo qophooftanii lama natti agarsiisaa. Lallistuun faayoo qophooftanii lama.
kabatera dinota kolole moatera dinota kolole moatera enuna kamera didasati enuna babatar kasati enuna babatar kasati nubiya misirir kabani dina kenya durati alani dina kenya durati alani wakayor kasarat nubacha ililera nafasagata ililera nafasagata la gupta yesus kabera dinota kolale moatera dinota kolale moatera ano bitamera rigasati enyuna babatar kasati enyuna babatar kasati nubiya misire kabani ilagina durati alani ilagina durati ilagina vasa ilagina vasa galata Laguta Jesus kabatera dinota kolale moatera dinota kolale moatera ano bitamera rigasati enyuna babatar kasati enyuna babatar kasati enyuna kabani yalagina durati lani dinagina durati lani wagayor kasarat nubata ilera nubasa galata ilera nubasa galata billaguta yesus kabatera dinota kolale moatera dinota kolale moatera anu bitamera digasati enyuna babatar kasati enyuna babatar kasati billaguta yesus kabatera dinota kolale moatera dinota kolale moatera anu bitamera digasati enyuna babatar kasati enyuna babatar kasati anu bitamera digasati enyuna babatar kasati enyuna babatar kasati anu bitamera digasati enyuna babatar kasati enyuna babatar kasati enesere tanabani Sona kukuruki nande nejaju legurma ki bitiru ina pini navirati galani ke sila daburi racha gati ke nadabai tadabali gurdacha Pachodi ku mamangkarari gubatu Kisir tekane jatu garatu Garasa madail kanjatu garatu Moisha tandade mudisina galatu Ulfatu wale jagete chale Ulfatu wale jagete chale Kupe dina gumatu Ulfatu wale jagete chale Kupe dina gumatu Turbana bavta vachara gana jageti Sidhana badesi Sipsamu Kisana koja dvana jabba me ulmange Sipachina dagalo didi Vikufu Turbana bavta vachara gana jageti Sidhana badesi Sipsamu Kisana koja dvana jabba me ulmange Sipachina dagalo didi Vikufu Ulmanke abba kona holte Ulmanke abba kona holte
Oolmaan kee abbaa kuna. Waaqayyo gooftaan isin haa eebbisu. Gaaffii torbeetti deebistanii isin gaafadha. Torbeetti tiratiidha. Waan akka tiratii gaaffii jechuudha. Bishaantu jira. Bishaan guddaadha. Namni miilaan ce'uu hin danda'u. Markaba ture jira bishaan kanarraa. Markabni kun immoo nama lama qofaa baatti. Markabittiin nama lama qofaa baatti. Gamatti ce'uu barbaadu nama jaatu jira. Abbaa sadi ijoollee sadi. Abbaan tokko ijoollee tokko qaba. Nama jaatu jira jechuudha. Jaan isaanii gamatti ce'uu barbaadu. Jaan isaanii gamatti ce'uu qabu jechuudha. Abbaan sadanuu ijoollee isaanii tokko qabatanii ce'uu barbaadu. Garuu abbaa inni tokko micaasaa isa tokko biratti yoo dhiise ijoollee isaanii sana nama biraatti hin amanani jechuun ijoollee isaanii sana wal jalaa miidhu waan ta'eef abbaan micaasaa biraa fo'amuun ittiin jiraatu jarreen kuni akkamitti illee gamatti ce'uu danda'u markabi nama lama bichaa baatti. Akkamiyyoo as deemaa markaba eenyutu warra as jiruuf as deebisaa akkamitti deebisuu akkamitti ce'uu kan jedhudha gaafiinsaa. Yoo dandeessan ijoollee irratti yaada. Gaaffii torbanitti deebistanidha. Gooftaan isin haa eebbisuu nagaa waaqayyoo taati nagaa gooftaan haa turaa hirkoo faa baga nagaan iftan kakkuu haaraa faa nagaan gooftaa isiniif haa ta'u ribqaa akkam nagaadha nagaan siif haa ta'u. Haleluyaa waaqayyo guddaa si haa eebbisu. Gaaffii kana durayyuu beekuu dandeessa. Deebisaa jechuudha gooftaan si haa eebbisu maayikii ispiriin godha. Listuu fa'aa ijoollee waaqayyo gooftaan guddaa godhee isiniin haa eebbisu. Eebbifamaa dhugaa baay'ee namatti toltu baay'ee nama eebbistu waaqayyo kana caalaa bara keessan jireenya keessan haa eebbisu eebbifamaa. Gaaffichi naaf hin galle haa ta'u hin beeku. Markaba meeqatu jira gaaffiin kooni tokkosaa qaanfa kan gaafatanii markaba meeqatu jira markaba tokko duwwaatu jira ammoo markaba sadii jira. Tokko duwwaatu jira ijoollee sadii fi akkamitti darbu salphaa fakkaata mee torban dhufuutti yaada hundi keessan anis yaadeera torban dhufuu deebisnaa moo har'a deebisuu hin danda'amu? Har'a deebisuu hin danda'amu? Yoo dandeessan namni sanii deebisaa beektu kenna. Jaarmiyaan faayaalanii mee jaarmiyaan faayaalanii booddee yaallaa yoo dandeenye akkamitti ce'u markabichi nama lama yoo qabaate qabachuu yoo danda'e lama ta'anii darbuuka. Lama ta'anii abbaaf mucaa ta'anii. Eenyutu as deebisaa? Waleegu. Markabichi moo eenyutu deebisaa dhugumayyuu? Baay'ee bishaanchi baay'ee guddaadha. Oh.
yookaan gamada wayii ittidhanii naa hin ta'u kun waan beeku hundumti keessan yaala isinis kenna itti yaannawe itti yaanna Waaqayyoon kadhatee waaqayyo asii gad deebi'as. Deemoo baala dabiis deemee soskaliina. Giftiin deebishee waaqayyoon kadhachuu waaqayyoo akka markaba sana akka deebisuu fi abboota sadiidha. Abboota sadii ijoollee sadii garuu deebii kan ishee wayyaa kan korra kadhannaan waa akka fidu amantii jechuudha. Okay, maayikii fudhadhuu lallistuu koo waaqa isa eebbisu. Abbaan sadiidha. Ijoolleen sadiidha. Laga gamatti ce'uu qabu namni jaan kun jechuudha. Namni jaan isaanii ce'uu qabu. Abbaan inni tokko micaasaa biraa yoo hafe micaansaa bakkitti hafe suni bakka micaan sun jiru suni abbaa yoo jiraate abbaan nama biraa jechuudha. Micaa koo na jalaa nyaata abaluu kan jedhu shakkiitu jira. Kanaafuu abbaan ilma isaa biraa hafuu hin qabu. Markabicha laga gamatti ceesisaniitu abbii inni warri kan ceehanii namni as deebisu jiraachuu qaba. Markaba warra garanatti hafeef jechuudha. Akkamitti as deebisu, akkamiin ce'uu, akkamitti ce'uu, akkamitti as deebisu, akkamitti jarreen kun jaan isaanii gara gamaatti wal funaanuu danda'u kan jedhu. Waa macaafa qulqullaadhaa wanta wal qabatu miti. Kanaafuu akkamitti jaan isaanii akkamitti ce'uu danda'u. Abbaan biraa ilma nama biraa biratti hafuun ittiin jiraatu fakkeenyaaf. Yoguu logic. Wanta isaa yeroo kutaa gadii baranne tokko baay'ee ittiin gaaffii mataan dhukkubsu ture barsiisonni baay'ee nama rakkisa ture deebiinsaa baay'ee nama rakkisa ture deebiinsaa anuu amma qarraanfachuu wayii godheera natti fakkaate. Akkamiin ce'u jarreen kun jaan isaanii kan jedhu ijoolleen itti yaadanii amma garuu faarfannaa isaanii hafixatan yeroo isaanii hafixan. Taa'ii ijoollee taphachiisa kan yaada jedhu kan fuudhee tiratiifaa korma jibicha goromsa abonteene teene faa jedhanii isa taphatan tokko tapha akkas akkasii mucaa isaanii fudhatanii ce'u. Eenyutu as deebisa abdii? Eenyutu as deebisa mucaa fakkeenyaaf ani mucaa koo fudhee yoon ce'e mucaan koo markaba yoo as deebiste abbaan inni jiru mucaa koo na jalaa miidha. Ani mucaa koo achitti gatee as yoon deebise ani immoo akkamittaan eenyu wajjinnaan as deebi'a. Inni as dhufu immoo yookiin mucaan nama fuudhee dhufuu hin danda'u. Akkam ta'uu danda'a. Xiqqoo keessa qaba wantichi kanaafi maayikii fudhadhaame. Okay, gaaffii bareedaadha. Mee hundi keessan yaada deebisuudhaaf booddee yaallaa waaqayyoon na eebbisu baay'ee namatti tola eebbifama. Amma ijoolleen maayikii hin qabanne yoo jiraatanii lamatti agarsiisa. Jaarmiyaan fa'aa qophooftaniittu hundaatuun fa'aa jirtu qophooftaniittu lamatti agarsiisa maayikii isiniif allaadha. Kakuu haaraan faas dhufaniiru. Kakuu haaraan faas maayikii yoo barbaadan lamatti agarsiisa. Hundumti keessan waaqayyoon na eebbisu amma maayikii hundaatu fa'a.
Sagaleen jira. Akkam jirtu? Nagaa keessanii. Sagaleen jira. Hin jiru. Hin jiru? Jira. Akkam jirtu? Nagaa keessanii. Sagaleen akkam ture. Ni nagaa keenya. Akkam jirtu? Nagaa keessanii. Sagaleen akkam ture. Ni nagaa keenya. Amma farfanna ni farfanna. Kalesa nu gagarte taraso nu wajinji takambori sositu beka Kostako hogalata Jesus ko hogalata bako hogalata motiko hogalata Kalesa nu gagarte taraso nu wajinji takambori sositu beka Kostako, hogalata, Jesus ko, hogalata, bako, hogalata, Jesus ko, hogalata. Kalesa nu gagarte taraso nu wajinjir takamboru susitu beka. Kostako, hogalata, Jesus ko, hogalata, bako, hogalata, mutiko, hogalata. Kalesa nu gagarte taraso nu wajinjir takamboru susitu beka. Kostako, hogalata, Jesus ko, hogalata, bako, hogalata, mutiko, hogalata. Jesuse, ko Jesuse, ko Jesuse, ko Jesuse, ko basisa, ko basisa, ko basisa, ko basisa, ko ano isagambara, ano isagambara, basisa mbeku kambira. Basisa mbeku kambira. Dake nagae dufa, dake nagae dufa. Oksa durenya Yesus ila. Oksa durenya Yesus ila. Dake hidate dufa, dake hidate dufa. Meshawarana Yesus ila. Meshawarana Yesus ila. Bersisa, ko bersisa, ko bersisa, ko bersisa, ko Yesus, ko Yesus, ko Yesus, ko Yesus, ko Ano isagambara, ano isagambara, basisa mbeku kambira. Basisa mbeku kambira. Dake nagae dufa, dake nagae dufa. Oksa jirenya Yesus ila. Oksa jirenya Yesus ila. Dake hidate dufa, dake hidate dufa. Meshawarana Yesus ila. Meshawarana Yesus ila. Haleluya. Hola, que la quieta, una carta, te quería
sana mabasta ol fuute gara gubbana madabda kan ke nani bae sus jalani ke dacha dachana taulni ke bolla kila ke sana mabasta ol fuute gara gubbana madabda kan ke nani bae sus jalani ke dacha dachana taulni ke kan ke nani bae sus jalani ke dacha dachana taulni ke bolla kila ke sana mabasta ol fuute gara gubbana madabda kan ke nani bae sus jalani ke dacha dachana taulni ke bolla kila ke sana mabasta ol fuute gara gubbana madabda kan ke nani bae sus jalani ke dacha dachana taulni ke kan ke nani bae sus jalani ke dacha dachana taulni ke Waaqayyo guddaa si eebbisu eebbifama. Amen. My Frida. Nuisa fayyine hundumaa boojina gaarii koodii gamee masaraan seexanaa nuisa fayyine hundumaa boojina warri waaqa beekanii ababorraaqanii dimisaanii kufee akkam cajeedhanii gaarii koodii gamee masaraan seexanaa nuisa fayyine hundumaa boojina
hundumaa boojina narra fuudhatini qulqullaa fuudha kee inni narraa dhimnaani yaanni koo wal makee fannoo kee jalatti gaadha deebiseera seena koo aarsi yaa Yesuus adala fannoo kee jalatti gaadha deebiseera seena koo aarsi yaa Yesuus adala narra fuudhatini qulqullaa fuudha kee inni narraa dhimnaani yaanni koo wal makee gaabara sana hin darbee didilchee alla waaqayyootu narraa hin darbee didilchee harka waaqayyootu narraa sheetii chaasana akkamiittan irraanfadhaa bara sana isheetiin ajjin buutee dachaasana akkamiittan irraanfadhaa bara sana hundumtuu narraa goree waa'ee koo sitti dhiisee Yesuus duwwaadha gara kootti kan goree hundumtuu Alagore, wae kosi, Yesus duwada, garakoti kangore. Obbolessa Koswaaliti sina versa. Akkam jirtu fayyaa keessanii nagaan galata waaqayyo nagaan isiniif haa ta'u galanni waaqayyoof haa ta'u amma immoo walajjin karan. Yoo waaqayyo gooftaa addee isin nu geessetti haa galatu. Yoo waaqayyo gooftaa ati nu wajjiniin ta'e. Galli kun galgala nagaa nuuf haa ta'u. Yoo waaqayyo gooftaa ammas ati dabaliitii nu wajjiniin ta'e. Jalqabaa amma dhumaatti ati nu wajjiniin ta'e. Maqaa Yesuus Kiristoosiin ameen. Amma immoo faarfannaa walajjiniin faarfanna. Fardeeniif abbaa fardeenii galaanni nyaate waaqayyoof jedhee waaqeef. Ija bafatee ol qabi mul'isi alaabaa mo'icha nu duukaan dabarre ormi galaanicha ol qabi mul'isi alaabaa mo'icha nu duukaan dabarre ormi galaanicha eenyu banaangoo waaqayyo malee ulfinna isaati arras dabalee eenyu takka isaatti nu lolee eenyu takka isaatti darbineetti galaa biyya dhaala keenya waaqayyo nuuf lolaa mo'ichi kan keenya. Nuttaraarami maaloo nuttaraarami inni dhalateen guddanne nuttaraarami sinaan keenya maaliif bada nuttaraarami hayyoota tajjabsiisa wallaaltu dakka waame ulfina gochuu beeka isa namaan dagatame akkas godhe waaqayyo gatama lafa kaasa ulfina gochuu beeka isa namaan dagatame anaanisoo namana godhe malmaalifan jalisa mana ona torsine gabaase sanadaale narraa kaayyaanasa inargadhu makasa ani inargadhu makasa dursee dura koote bakoppeesse afaan isaa maatii waan gaarii baase isatti tole daraaramuun koo qarree qaarotaa dhaabe miila koo mana ona torsine gabaase sanadaale narraa kaayyaanasaa inargadhu makasa ani inargadhu makasa lafa gogaa koo marge isaanan gaarii arge nabbaayisee mararaa akka safan jira lafa gogaa koo marge isaanan gaarii arge nabbaayisee mararaa akka
saatiin jira. Kanko tisaa atamin jallisaa. Kanko tisaa atamin jallisaa. Kanko tisaa atamin jallisaa. Maa ona torseni gabaasee sana daale narraa ayyaanasaa. Inargadhu makasa ani inargadhu makasa mana ona torseni gawdale naraka yanasa inargadhu makasa ani inargadhu makasa ayota tajabsisa wala juda kawame ulfina gochubeka isana mandagatame akas gode wakayo ala fakasa ulfina gochubeka isana mandagatame fardeni faba fardeni galani nyate wakayo wade waye ijaba fate fardeni faba fardeni galani nyate wakayo jade wakif ijaba fate or kabi mulisi alaba mocha nudukan dabare or migalanicha or kabi mulisi alaba mocha nudukan dabare or migalanicha darbine tigala moichi kankenya wakayo dubbate moichi kankenya sabaini egu imbeku galani nyate darbine tigala biya dala kenya wakayo dubbala moichi kankenya fardeni faba fardedi galani nyate wakayo Jaalladhi tankolu sitti galee hin barbaadu kan biraasi malee siifan bulaa gooftan si godhadha mana koolaa tan si moosifadha mormi koolaa tan si moosifadha jaalladhi tankolu sitti galee hin barbaadu kan biraasi malee.
Egaa ijoollee Oromoo bakka jirtanitti nagaan isiniif haa baay'atu ilmaan namootaa biyya lafaarra jiran hundumaatii fi ergaa gaarii dabarsitanii ergaa gaarii kennitanii bu'aa gaarii buusaa jirtu. Keessattuu ijoolleen Oromoo warri dhugumaan seenaa akkasii kana wal qabattee keessaniin jabaattanii dabarsitan hundumti keessan mana keessan keessa teessanii wanti isin gootan wanti isin hojjettan hundisaa waan bu'aa qabuudha. Saba keessaniif ilmaan keessaniif biyya keessaniif wanti isin irratti hojjettan wanti isin gootan waan ammana hin jedhamneedha. Darbee lubbuu namoota hedduu tiif sagantaa isa borii jireenya har'aa ilaallu kanarraan adda ta'e lubbuun namaa achitti boqotti jedhamee sammuun namaa kan amanee fudhate humna qabeessa jedhee waaqaaf lafa uume hundaan olitti teessoo irratti yaadaan isa keenyee isuma dhuguma teessoo irra jiraatu waaqa isaa waan hunduma kanarratti aboo qabu waan amma dhagaa jirru waan amma laalaa jirru addunyaan kun kan beektu wanni nuyi keessa jirru wanni nuyi dhagaa jirru hundisaa wal hari'a wal buusa wal cabsa hin galagalcha. Har'a biyya Neepaal jedhamu keessatti lafti fayyuma nagaa kaatee roqomtee otuu namni tokko raaga tokkotti hin raagin har'a uummanni isaanii akka aadaa amantii isaaniitti jabboolee yookaan horii gaanfaa sassaafela ta'an miliyoona meeqa walitti guuranii morma ciranii dhiiga dhangalaasanii waaqni keenya si'i nun fixin jedhanii waaqa isaanii kadhatu. Garuu dhiiga jabbiilee dhiiga loon saafelaa dhangalaasuun waaqi isaanii dheekkamsa isaa irraa waan hambisee hin qabu. Kan sana godhu kan sana hojjetu waaquma isaa waaqa tokkicha biyya lafaa kana isa ba'aa isa kibbaa isa kaabaa isa dhihaan jenne addunyaa kana biyya addunyaa kanaan ala jira jedhamee yaadamu pilaanetoota warra jiru jedhamanii saayintistoonni argineerra jedhanii nutti himan hunda kana iyyuu kan of harkatti qabu waaqa isa waaqa tokkicha waaqarra jiraatudha. Isa aboo qabu nuti haboo kenninee fi ofirratti moosisnee mana keenya irratti moosisnee maatii keenya irratti moosisnee seenaa keenya irratti moosisnee aadaa keenya irratti moosisnee jiruuf jireenya keenya irratti moosisnee waaqayyo jala yoo bulle kun har'a qofaaf utuu hin ta'in jireenya keenya boriitiif abdii guddaadha. Foon keenyaan har'a kan jiraannu nutti toluu dhiisuu mala gammaduu dhiisuu malla. Haa ta'u malee rakkina keenya keessattis waaqayyoon qabaachuun gaariidha. Bal'ina keenya keessattis waaqayyoon qabaachuun keenya caalmaattu akka nu itti bal'annu nu godha. Isin har'a filannoo isin filattan paaltook waan xiqqaa fakkaatu
namni yartuun lakkoofsaan namni muraasni achi keessa jiru sagaleen daa'imman keessaa ba'u gurra namoota muraasaa iyyuu haseenu malee ergaan inni qabu ergaa lafee namaa keessa qabatee bara baraan jiraachuu danda'udha. Namaa wajjiniin kan boolla gadi seenuudha. Namaa wajjiniin lafa keessa hanga dhufaatii ilma waaqayyoo lammataatti kan turuu danda'udha. Kanaaf daa'imman keessan akkasittiin safuu beekanii jireenya isaanii har'aaf borii wal bira madaalanii jireenya uummata isaanii har'aa keessa jiraatanii addunyaa kanarraaf immoo ibsaa ta'anii akka isaan ifaa jiran gootu waan ta'eef maatiin daa'imman kana daran eebbi silaafuu isinii baay'ate daddabalee mana keessan nagaan waaqayyoo haa guutu. Egaa sagantaa akkasii kana wal faana guddisuudhaaf wajjin hojjechuudhaaf immoo wal qabachuu qabna. Kana duraa namootiin dhuunfaan quunname jirtu as keessatti mana kana kan bantan eebba guddaa qabdu. Ammas dabalee eebbi kun isiniif haa baay'atu. Karaa gama kootii waan tokkon isin yaadachiisuu barbaada. Sagaleedhaan yoo kan na dhageessan yoo akka tasaa viidiyoo kana argattan ilmaan Oromoo biyya keessa jiraatan sagalee mimmiidhagaa kan qaban kun sagalee yeedaloodhaan waa dhiyeessuu warra danda'an kun wanni isaan keessaa ba'u kun ija godhachuutu irra jira. Addunyaadhaaf ibsaa ta'uutu irra jira. Manuma isaanii keessa qofatti faarfatanii daa'imummaa isaaniitti faarfatanii yeroo ol guddatan waan kana dagatanii kallattii biraarra deemuu hin qabani. Kana gochuuf har'a namoonni ga'eeyyiin mana kana hordoftan hojii guddaatu isinirraa eegama. Hojii kana keessatti ani hirmaachuudhaaf hawwiin koo fedhiin koo guddaadha. Karaa waaqayyo na gargaareen wanni ni gochuu dandeenyu daa'imman sagalee qaban kana walitti qabuudhaan sagalee isaanii kana wajjin meeshaa isaaniif barbaachisu waan dandeenyu walitti finnee meeshaa bakka isaan jiranitti binnee akka dandeettii isaaniitti waan dandeettii isaanii irratti akka isaan hojjetanii fi sagalee isaanii kana torban sanbataa hundumaa leenji'anii dhufanii bifa miidhagaa bifa qajeelaa ta'een bifa gurra keenyattis tolee jireenya keenyas eebbisuu danda'uun sagantaa wal fakkaataa akkasii bareechinee akka dhiyeessuu dandeenyu kanagaa waaqayyoon mana keessanitti irratti kadhadhaa. Buusiinii buufnu waan xiqqoodha. Gamanaaf gamasii yoo waa walitti darbine meeshaa muuziqaa qaqqaalii ta'an babbareedoo ta'anii fi sagalee waaqayyoo nama keessaa burqu bareechanii miidhagsanii gurra namaa kan seensisan daa'imman keessatti immoo bu'uura guddaa kan uumuu danda'an meeshaa muuziqaa ijoollee kanaaf bituun barbaachisaadha. Ijoolleen kun meeshaa muuziqaa kanaa wajjiniin waaqa isaanii akka isaan galateeffatan afaan isaanii akka isaan dagaagsan seenaa isaanii seenaa waaqayyoo keessa ta'uudhaan akka isaan ibsuu danda'an waliin akka isaan guddatan akka isaan miidhaganii nuuf guddatanii fi kanarratti wajjiniin hojjenna. Isa kanaaf gamanumaan waaqayyo galata guddaa haa argatu. Sagantaan kun itti fufuu qaba. Karaa gama kootii nagaatti. Torban sanbataa walitti deebina.